biddatti qabsiisi hayyee fayyaa argadha dhiifama jarjarattiin jira arrallee xiqqoo biiziin jira dhaamsa kana dafee isiniin dhaqqabeetiin deemuu fedha waa sadiirraan dafee akka ajandatti waa sadiirraa dubbadheen dafee bu'uu fedha walii daddabarsaa khara ergame osoo deemaa jiruutiin maqee waa godhaa jira saniifin dhaamsa tana dafee dabarsuu qaba maaliif guyyaanis sanbata xiqqaadha yookaan sabtiidha dafee dabarsuun qabaachu waa'ee xalayaa isteenni Minnesota kannee isii fulbaana soddoma sanbooda waa'ee barattoota ajandaa sadeen kana dafeetiin irraa mataa shalab godhee bu'uu fedha dafaa walii daddabarsa yeroon qaburraa qusadheetiin dubbachuu fedhe waan tana akka isin dabartuun feene maaliif ajandaadha qabsiifamuu qabdi ajandaadha miidiyoonillee irra dalaguu qabu waan kana sirriitti jechuudha jeetiin amanaa ميديان هندي ميديان أورمون قبض هندي وان خان أكجاري ترى دبچو قبل جتشو خدران درا واي خليسة استين مينيسوتا يوخان موتومان مينيسوتا يوخان غفرنر مينيسوتا نموني أفرت على رملته سني ريكوغنيشن خنني نوتي هواسني أورمو قدارا نجدو أرجما يسساني دقيقة جرا وني موتومان أبي يقول أجرخون وان تقولاتي جاءنيت على هذا السر تبرئسني ورهيد من هند مقعد واني جراتوتا مينيسوتا خيس جران المان ورمو هند ريكوغنايزين قوتشوران إرمالته سنتروت ستيت ديبارتمنتين ستيت هاجتشو خون هندي وان غاريت على مالته سني خننت على أنتون مال بوانو قبدي بوا قدانو قبدي
bu'aan isiin nu qabdu tabira labsii Amnesty International baasee jira kongresoonni akka federaalatti namoonni diidamii wahii irra mallatteessanii nu kannanii jira jechuudha. Isii sanillee maal gochuu qabna irratti mallatteessineeti xalayaa san irra mallatteessinee wanni gochuu qabna jechuudha. Maaliif ragaa nu taati Freedom House jira Amnesty International jira kongresoonni irra mallatteessanii jira amma ka isteenni Minnesota ammoo guutumaa guututti maqaa Oromoo dha'ee hayyoota hidhaman dhawee waa hunda godhee xalayaa tana sirriitti barreessee hawaasa community halee kannee jira jechuudha. Kun waan guddaadha hawaasni Minnesota jirtan fayyaa argadhaa galatooma Oromoon hundi galata isin biraa qabdi qabsoon isin qabsiiftan akka diasporatti erga isin qabsiiftan haga ammaa belbelaa deemaa jira jechuudha. This is good progress bareedaadha. Waan gaariidha waan nama gammachiisu wanni kun fuula argachaa deemaa jirti khara federaala guddicha Ameerikaa deemaa jirti jechuudha. Isteetarraa fakkeenyaaf isteenni Ameerikaa gizee jedhan biyya akka Afrikaati biyya guddoodha. Minnesota ugajan biyya akka Itoophiyaati governoreef dandahee seera mataa ifii qaba seenatara qaba waa hunda qaba jechuudha. So arraantan isaan kun recognition kannanii xalayaa tana gizee barreessan xalayaan tun Oromoodhaaf akka ragan nu fayyadde jechuudha. Namni baajata baasu isteeta Minnesota osoo hin taane federaala Ameerikaati jechuudha guddicha jechuudha. So isaan kana bira xalayaan ragaa gubbaan nu huusamaa deemaa jirti. Waan guddaadha waan injifannoo guddaa takka akkasii fudhachuu qabna. Hawaasni Minnesota sochii isin gootaniif dalagaa isin godhaa jirtaniif dhugaa galatooma osoon dadhabin osoon hifatin keessattuu shamarran keenya dubartoonni hundinuu osoo dadhabne hin jenne ilaa achi jala bultanii waan dandeessan godhaa jirtan arraantana akka sanataratti akka governoratti waa hunda recognition isin kannaa jira jechuudha. This is wonderful job. Xalayaa teenya tasila federaala dheeyxee wanni gootu bu'aa nu qabdi kun xalayaa kalee isteenni Minnesota departmentiin isteenni Minnesota kanne jechuudha. Kun waan guddaadha fayyaa argadha galatooma. Tatti aantu ajendaan itti aanu nin jarjareetiin waan kana dafee fixa noof kolcha yoo dandeessa walii daddabarsa. Habira maali fulbaana soddom booda Itoophiyaan Prime Minister miliyoona 110 qabdi jechuudha. Abiy Ahmed is not Prime Minister after now. Fulbaana soddom jaama malee akka seera biyyatti maal ja'a mootummaan tokko wiixata dhuma ji'a fulbaana wiixata dhumarra guyyaan bu'u. Fakkeenyaaf wiixatni kun 25 irra bu'a akka warri seera beekuu fi akka warri keessa beektoonni dubbatanitti wiixatni guyyaa 25 irra bu'a jechuudha. Kanaaf yoo rabbiin je'ee Itoophiyaan Prime Minister miliyoona 110 qabaatti jechuudha. Maaliif inni Abiy Ahmed is now governor inni moota. Ammaan booda inni mootummaa miti jechuudha. Kanaaf wiixanni sun 25 irra bu'a akka warri seeraa dubbatutti jechuudha. Kanaafuu fulbaana soddom haajaa malee fulbaana 25 irra bu'a. Wiixati dhumaa sun gaafa aangoo ifirraa dabarsanii kannan ha ummanni filatee dhufee fudhatu jechuudha. Kanaafuu nuuf haala amma keessa jirruun haala qabsoo gaggeessaa jirruun haala amma exactly waan qabatama lafarra jiru oggaalaallee fi waan diasporaa fi ala jiru kanas oggaalaallee nuuf fulbaanni soddomni akka waan mootummaan san booda hin jiru jechuudha. There is no more government. Mootummaan heerri eenyutu dhoowwata heera mootummaatu isa dhoowwata jechuudha. Heerri mootummaa akki jedhu bakka bu'oota amma sadarkaa Itoophiyaatti namni heeraa fi seera guutee bakka bu'aa fi achi dabarfatee haayyate ummata Tigraay qofa. Ummanni Tigraay mootummaa isaa sirriitti gaggeeffachuu maaliif jennaan itti qophaa'ee jira bakka bu'aa isaa filatee jira bakka bu'aan isaa san dhaqee tarakkabee barcuma san fudhatee gaggeessa. Aanaa akka gandaatti akka godinatti bakka hunda aangoo xiqqoorraa hanga guddootti waliif maal godhan ka ummanni bakka buufate san qofaa dhaqee biyya san bulchuu danda'a. Maaliif heeraa fi seera mootummaatu jira jechuudha. Fulbaana soddom booda Abiyyiin Prime Minister miti. Namu Prime Minister, atis Prime Minister, anis Prime Minister, everybody Prime Minister biyya san. Maaliif jennaan heerri biyya sanii hin ayyamuuf Abiyyiin ajajuu hin danda'u jechuudha. Waraanni mootummaa tokko dhufee Abiyyi morma qabee gad darbuu danda'a jechuudha. Ati seera cabsitee jirta akka seerri mootummaa jedhutti fulbaana soddomarraa ammaan booda hin jiru jaa jechuudha mootummaan. Akkas jaa mootummaan. Kanaafuu nuti fulbaana soddom booda namni biyya san kabulchuu akka seera namni biyya san keessatti nama bakka bu'aa isaa buufate yoo jiraate akka seera Itoophiyaatti heera seeraa fi bulmaata waggaa 30 itti bulan kana keessatti
bakka sanitti bakka bu'aa qabu ummata Tigraay qofaa jechu. That's it. Ummanni Tigraay already bakka bu'aa buufatee jira. Wiixata ji'a fulbaana dhumarratti habu'u guyyaa 25 irraa eegalee warri Tigraay bakka bu'aa mataa ifii qaba jechuun hundisaa. Namni aanaa bulchu, namni ganda bulchu, namni waajjira adda addaa keessa hojjetu kun hundi bakka bu'aa isaa lafa kaayatee jira jechuudha akka mootummatti. Khabira immoo yeroo gama Oromiyaatii fi bakka adda addaa dhufte Abiy Ahmed, he is not a prime minister anymore. He is not a prime minister. Everybody is prime minister. Namu mootummaa mataa ifii ijaarrachuu mirga qaba yeroo sana. Namni si dura dhaabbatu hin jiru. Maaliif amma namu akka Oromootti wanni godhuu qabnu maali? Bakka bu'oota ijaarrachuu qaba namni keenya. Qe'ee isaa aanaa isaa keessa lafa jala qophaa'ee bakka bu'aa abaluu na bulchuu danda'a jee achi dhaqee morma qabee gad darbu jechuudha. Liqamanbar gandaa morma qabee gad darba jechuudha. Liqamanbar aanaa yookaan bulchaa aanaa morma qabee gad darbu uummata jechuudha. Maaliif jennaan he is no more. Soddon booda bulchaan ganda keetii abdallatee haacaa eenyu odaatee ballisaatee abbuma fedhe maan taane liqamanbar ganda keetii yookaan bulchaan aanaa keetii bulchaan qe'ee keetii bakka fedhe haa jiraatu aangoon isaa fulbaana soddon booda hin jirtu jechuudha. No more. Dhumatte. Kanaaf abbaan fedhe dhaqee kursii sanirra taa'ee aanan bulchaan jedhuu danda'a jechuudha. Takkaa nuti immoo akkasan hin goonu. Biyya teenya irratti akkasan hin goonu abbootii gadaa qabna, manguddoo qabna, waa hunda lafaa qabna. Jarri kun hundi lafaa ka'ee maal gochuu qaba? Aboo ammarraa eegalee nuti kanu bulchu si osoo hin taane isa kanaa jechuu mirga qaba jechuudha. Waraanninis ka ajajamuuf heeraa fi seera biyya sanii waan ta'eef namtichi achirra jiru ummanni naan ta'uu kuni xiyyaa miti hojii mirga qaba jechuudha. Maaliif heeraa fi seeratu isa dhowwa jechuudha. Koronaa jinni jaanka akkan jenne Abiyyiitu carraa isaa gube. Ameerikaan nama 200,000 dhiyaatu irraa du'e jira keenya. 200,000 190,000 irraa dhume Ameerikaan sababa koronaa. Nama 190,000 Ameerikaan irraa dhume. Nama miliyoona 5 ol nama almost nama miliyoona 10 qaba Ameerikaan filmaanni dhaabbate hin dhaabbanne. Because constitution inni kabajamaa jechuudha. Akka heeraa fi seeratti filmaanni akkuma ati grocery dheeytee qonqoo garaa keetii bitattu ogguma si dhukkube akka kiniina dheeytee bitattu kunilleen heeraa fi seerri biyya sanii waan kabajamuu qabuuf heeraa fi seera biyya sanii waan buluuf namni heeraa fi seera biyya sanii cabse Abiy Ahmed yookaan paartii biltsiginnaa jedhan geema siyaasaa waan taphataniif DNA farkishin bakka hin dalagan tana booda hin jiran. Abbaan araddaa bulchu, abbaan aanaa bulchu, abbaan godina bulchu, abbaan naannoo bulchu, abbaan biyya bulchu hundi aangoon qabaatu fulbaana soddon booda. Namni aangoo qabu uummata Tigraay qofa. Maaliif heeraa fi seera kabajanii maaskii fi uffattee social distancing keeydee filmaata kee gaggeessitee deemta. Koronaa maaltu wal fide? Hay walgahii ja'anii waliin shokkifataa taa'an jiru jarri kun. Walgahii ja'anii kaan godhachaa jiranii nyaata nyaachuu dhaabanii hin dhaabne. Hujii isaanii idilee dhaabanii hin dhaabne. Kanaafuu koronaan filmaata dabarsuu waan hin dandeenyeef tanaafuu Abiy Ahmed Prime Minister Itoophiyaan tana booda waan Tigraay hin tahin hundi isaa Prime Minister ta'uu mirga qaba jechuudha. Qe'ee isarratti namuu liqamanbari ammaan booda. Atis anis hundi keenya Prime Minister ta'uu dandeenya. Maaliif jennaan heeraa fi seera biyya sanii nu hayyama jechuudha. Heeraa fi seerri biyya sanii akka jedhu nama ummanni bakka buufate bara kuma fulbaana as deemu kana 25 irratti suni yeroo itti walii daddabarsan san dhiisa fulbaanuma 30tti haa fudhannu akka afaan baratame sanitti fulbaana 30 jennu waan akkasii baratameef fulbaana 30 irratti Itoophiyaa yoo rabbiin jedhee Prime Ministeroota hedduu qabaatti jechuudha. Atilleen qe'ee keetii irratti Prime Minister ta'uu dandeessa. Namu bakka jirurraa jechuudha. Mootummaa mataa fi dhaabuu danda'a. Poolisoonni immoo maal gochuu qaban heeraa fi seera kabachiisu. Heeraa fi seera kabachiisu maali? Ummata gaafa fulbaana 30 booda ani bulchaa aanaati jee ol deemu ati bulchaa aanaati miti jee harkisee gad darbuu qaba jechuudha. Abbootiin gadaa waan ja'aniin manguddoon gandaa waan jettuun jara kana dhaga'uu qaba jechuudha. Jarri kun namu akka biitti isaa hin laaqamne akka bocalamne ka'ee bakka bu'aa mataa fi buufatu qaba jechuudha. Kanaafuu fulbaanni 30 dhihaatee jira. Fulbaanni 30 achiin nu haa gahu mootummaan Abiy hin jiraatu jechuudha.
he's gone kaadirenis ni khutti warri bulchaanis ni deema hundi isaanii ciao adios jettanii jechuudha adios nagetti ati ammaan booda liqaman barkiyyaa miti gibira maal nagaafatta atu bulchaa miti tan jechuudha no more gibira kannuun hin jiru namni akka fedhetti bula namni akka fedhe mootummaa mataa fi qabaata jechuudha qa'ee fi keessatti ya safar alaqaa yoo gobaza alaqaa nama dhufuu deemti very soon fulbaana soddomboota kanaafuu akka saniin taan nuti immoo oromoon sirna gadaa qabna abbootii gadaa qabna manguddoo damiinnan qabna waa hunda qabna dafaatii lafa jala abbootiin gadaa damiinnoonni manguddoon hundi keessan nama aanaa isin bulchu nama ganda isin bulchu poolisiis qabaa mari'achiisaati hunoo akka seera biyyatti gaa isin dalagaan teessan heeraa fi seera kabachiisu kootu atis poolisicha atis kootu milishaa dalagaan tee maali heeraa fi seera kabachiisu mee hayyee heeraa fi seeratti garsiisa maal jaa heeraa fi seerri kun akkana jaame kanaafuu abaluusan kaasii jettaniin jechuudha inni sun heeraa fi seera waan cabseef nuti gaa amma bakka kanu buufatu abaluu bakka buufannaa isaan nu dalaga jettaniiti itti dhaammattan jechuudha kanaafuu fulbaana soddombooda no more Abiyoot Kaasahuun no more Taayee Dongora no more eenyu ijjiguu qixaamu eenyu maqaan isaa gurbaa kan naa hima naftan jecha afaan oromoo dubbatu kana itti aanaa pirezidaantii kana no more Shimallis Addisuu Aragaaw qixaawu yaa Addisuu Aragaaw qixaawu inninis hin jiraatu tokkollee hin jiraatan jechuudha wala caaltuu isaanii wala hundi isaanii tokko hin jiraatan jechuudha deha hin jiran aangoon hin jirtu isaan booda amma booda aangoo isintu filata isintu bakka buufata jechuudha ummata kanaafuu akkasi bara خيتان واي براتوتا ردبنا واي براتوني وقال ما أول يونيفرسيتي خيسة جبتن أتشمتي ديبو ديمتن نانو أمارتي ديبو قبدن أجندان خون is very crucial and very important سرتي تيادا مقابا تدلغا مقابا يشو خنافو نموني نوركيسان براتوتا نموني نوركيسان ايرو نموني نوركيسان قرر نموني خون جولين يونيفرسيتي ديمو ديمتو جولين already وقال ما أول براتشاتورتي يونيفرسيتي مجرتو براتيجان هندمنا نانو أمارا هندمنا براتان ورمو لكي نيم براتنا إثيوبيا دا جتيو خاتي ديمتاتي نوتي سيفين بونيو أما ستيمنا نوتي دمني واي براتان دبنو تنبودا نوتي واي براتا تنبودا هندبنو تنفتي مرا إسنيس ماتي تيسني بالبلاتي اتداما أما أبي مال قولو ديما شرد لقو راف جولين أورموتون أكا نانو أمارا ديت إرمتوف جولي هاركا قدنان أكا إسان نانو أمارا رمدامن إرد لغا جيران يو أستان يو أوروميا خيستان نجيكاني يو أوروميا خيستان غافي غافتا يو أوروميا خيستان أكا فدا وان جانيف براتوني أوروموت إتمان خيسا غلالمي غرغدان باي إنان أكا نانو أمارا ديمو قد شوف ديما قوبا جيران جيشو خناف جولين تينيا تك نانو أمارا براتشون قبتو يو فدان نانو كيبتا براتن يو فدان تيغراي دقني براتن تيغراي تورا سيفيدا تيغراي رتيس إرا سيفيدا جولين سيفتي نسانة چترقم يو فدان ولايتا دقني براتن يو فدان سيداما يو رمدين سان كيسا هافودتن ساني أچ أوروميا را جولين أورومو بهون قبتو كيرون أورومو تا برانا يونيفرسيتي جل قبتو يو خان توقالا مفا already أچمتي هافت أتوجان أكا أوروميا تي ترانسفر قرامو أما نغافة چو قبدي كيرون أورومو إنما أبي وليك أبيتي جولي جبدو نركز تجيئتي وليك أبينا أنو أمارا جيسو ديما أجيتي في تشيسو ديما أكا خونين تاني يو خبر بانو تاتي أما لفجل أصو يرون إنجيني لفجل ميديان خيني أوفيسا بريدا خنوف قب أكا غاريت أوفيسا غاريت خنوف قب إرد لغا مقب وائن براتوتا خوغالما نانو أمارتي باردار يونيفرسيتي برچاتوري نانو أدى نانو أمارا خبرچاتوري وغاسا دفايسا هين فدو نانو أوروميا نادا برسا جونكو تاك خايمو برانا خات أموري أچرا مديني ساقيسو مو ديدو يو ديمي أسومتي صندوق ريفكا تولفتي هادي مغند ساني برتي أبان جالتك إيرون جالتك أرين جالتك نانو أمارا رمدين سيقيسي ديمتي صندوق ريفكا بيتت لوتي منا خايت لوتي موري خيسان أو قادمتي هاسيبوين we don't care نوتي ننقلچو مالف شراء أبيين إثيوبيا بتأمت إثيوبيا موتو مان كم نتنا خيسة أتي ونما نانو أمارا ديتي براتو فنجر تانا جلموري في التيم أكا غاري جلمورا في التيم ورّي وقال ما يونيفرسيتي براتني وقاسة دفا بوان أتشما كونتينيو قوتني إسينو أكا إسيني دبرسن أكا إسيني نانو أمارا دقو فيرين كمني أمو مران ديدا جلا
ilmi oromoo guutu diduu qaba naannoo amaaraa deemu maaliif diraamaa isin irra dalagan diraamaa isin irra dalagu deeman wali qabaniiti joollee jajjabduu joollee barnootaan tooppii taate joollee qabxii babbareedaa fiddu joollee oromoo ija taate qarree fi qeerroo maal godhan naannoo amaaraa si erguu deeman amma wayyeessanii akka gaariitti ka amaaraa as oromiyaa fidan achitti waan fedhan godhuun danda'anii yoo xiqqoo sohoysan amaaritti yoo gabbaha yoo fedhan akka feene goosifnaadha kanaaf oromoon naannoo amaaratti deemu ramaddii didu qabdi jechuudha kan akka gaarii jala murree joollee teenya sitti himu qabna maatii isaaniitti himu qabna kanaaf tana miidiyaan oromoon qabdu hundi uffisa gaarii akka gaariitti waan kana irraa dubbachuu qaba ilmi oromoo takka akka miilan qaame never ever wama balaan samii buute way lafaan qatti ha balaan buutu malee qaraatiin sunaana raaftu malee je didu qaba that's it didu qaba university naannoo amaaraa dhaqee barachuun qaba that's it amma dura reefka isaanii abdii waaqoofa joollee gaggaarii san miskiina haadha abbaan qoraan cabsanii itti kannan ajjeesanii galchanii guyyaa takka nam dhaqee mimaan raaqeen jiru joollee dina san naannoo amaaraa dhumte maal jechaa turan itti ashoofaa turan jechuu kanaaf arraan tana ilmi oromoo murtii mataa isaa murteessuu qaba maatiin isaa murteessuu qaba akka oromootti akka hawaasa murteeffamuu qaba everybody murteeffame ilmi oromoo tana booda naannoo amaaraa dhaqeen baratu tana jala dhaqee murachuu qaba jechuudha so kana ajandaa sadeen kana warreen boodara dhuftan galatooma nin jarjara waa'ee xalayaa isteenni minisoota khaleessa nuuf kanne sun xalayaan sun injifannoo gaarii warri minisoota gootaniin dhufte xalayaan sun ragaa warra mallattoo koongresoota mallatteessan Amnesty International Freedom House warreen sagalee oromoof tahaa jiran akka faranjiitti ummanni kun khaleellee xalayaan kaleetullee nuuf dabalataa jechuudha waan gaariidha warri minisoota fayyaada galatooma isin jechuudha waa kanarraan dubbadhe ajandaa number 1 kaitaan waa'ee fulbana soddon booda prime minister abiy wanni jaanin jiru Itoophiyaan prime minister miliyoona 110 qabaachuu dandeessi ummata Tigraay irraa qannasaati kaafe hundi ani prime minister yoo jee mirga qaba jechuudha maaliif akka heeraa fi seera biyya sanitti fulbana soddon booda mootummaa wanni jaanin jiru jaa heeraa fi seera biyya sanii koronaan akka heeraa fi seera biyya sanitti fulbana soddon booda akka filmaannin gaggeessine dhorkuu hin danda'u koronaan nama nama 200,000 Ameerikaan 200,000 dhihaatu irraa dhume filmaata gaggeeffachaa jirti Ameerikaan nama miliyoona 10 jira dhihaatu qabame filmaata gaggeeffataa jirti qonqos bitachaa jirti dukkaana deemte filmaatas gaggeeffachaa waa hunda gaggeeffataa jirti jechuudha kanaaf abiyoot kaasaahun diraamaa isaan dalaganiin sababa filmaanni dabruuf waan hin jirreef asirraa eegalee Abdallas Ahmadis Caaltuunis hundi gurguddaa xiqqaan guddaan prime minister ta'uu mirga qaba dhaqee waajjira seenee ana prime minister yoo je mirga qaba maaliif jennaan akka heera seeraaf biyya sanitti bulchaan ana hin jiru godina hin jiru gandaa hin jiru prime minister wani jan hin jiru president Shimallis Dongoraan hin jiru tokkolleen hin jiru jechu maaltu dhorke heeraa fi seera dhorke namni kana asirratti heeraa fi seera kabajee taa'uu danda'u warra mootummaa keessaa warra nageenyaa qofa jechu isaan aangoon isaanii maaliif isaan filatamanii achi hin teenye kana achi warri filatamtanii achi teessan hundi keessan aangoon teessanii dhumatti jechu Abiy irraa eegalee hundi keessan hin qabdan jechu aangoo kanaaf abbaan fedhe barcuma ol seenee ana prime minister maaliin si gargaara maal si gargaaru jaallo maal si gargaaru jaallitti isin jedhu mirga qabu waajjira seenee waajjira ana hottu gabbee jee fedhu kaalchoon fedhu dhiite deemaate amma booda bulchaa kiyyaa miti abbaan fedhe ol seenee kursira taa'ee maal si ajajamu isin jedhu mirga qaba jechuudha heeratu hayyamaaf kanaaf sun nuti immoo akka sun hin taane warreen boodara dhuftanii fedha isinii deebi'aa jira kanaafu akka sun hin taane nuti wanni godhuu qabnu abbootii gadaa qabna seera qabna ijoollee jajjabduu akka eenyu aanaa bulchuu danda'a hayya kottu ati si amma booda bulchaan poolisaan mari'atanii jechuudha eenyutu ganda bulchuu danda'a eenyu qe'ee bulchuu danda'a jechuudha kanaafu caasaan tun jala ol diigamuu qabdi jechuudha amma booda akkasitti dhumatti guyyaan isii expired nyaanni tokko maal ta'a wanni tokko heeraa fi seerri akka nyaataati nyaata tokko gizee haatee oomishte maal goota expiration irra keessa hanga khabiraa haaroonni oomishamee shelfii yookaan durjii yookaan madardaraa sanarra dhufee guutamutti maal goota nyaanni kun guyyaa fulbaana 30 irratti hin nyaatini nyaanni xaasaa kun expired tahaa siin jaanii jiran kanaafuu nyaachuun qabdu jechuudha yoo nyaatte summiidha saniifuu nyaanni madardaraa yookaan durjii yookaan shelfii irra taa'u kun expired ta'ee jira jechuudha kanaaf abiyoot kaasaahun faan warra expired ta'ee Shimallis Dongoraa faan warra expired ta'ee Taayyee Dongoraa faan warra expired ta'ee bulchitoonni ana expired ta'an jechuudha kanaafuu amma maaltu dhufa nyaata oomisha haaraa oomisha mi'aawaa oomisha calleeffameetu ol dhufee durjii yookaan madardaraa yookaan
shelf irra guuramaa jechuudha san dheexee bitattee nyaatta jechuudha kanaafuu hin jiru aangoon Abiyyi faa expired bakka that's it after full banatary they are expired taanii jiran jechuudha kana ajandaa lammafaati khabira waa'ee barattootaati waa'ee barattoota ijoolleen teenya hanga biiti sun tasgabboyte hanga biyya mataa keenya jaarannutti hanga hayyoonni keenya hundi kamanitti hanga Oromiyaan waa hundi tasgabbii argatutti nuti ijoolleen teenya barana wanni isiin university naannoo Amaara barattuuf hin jiru abbaan jaalatee dhaqe mirga isaati ani lubbuu teetirratti sitti murteessu immoo sii dhumattee barati gaafa dheette shire isaan sirra xaxuu ta'an tana bartee deemuu qabda yoo duute mataa keetiif duute yoo jaalattee dheete siitu ifajjeesee saaxina bitadhu mana kaadhu deem ammuma taskaara kee namni nyaate amma siifaa booyu yoo naannoo Amaara barachuu feete tana jala muradhuuti deem mangaduun carqee argilli yookaan karaa duwideen daaqoo si haa godhuu siin jenna jechuudha barataan jaalattee waggaa sadaffaa kee yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti bitadhettee deemtu takka achi ramaddiin si geessee dheeytu asumatti taaziyaa isaa ta'aa fi gaggeessaa dassee hin booyina aggulamantu booyu yeroo hin qabnu jechuudha kana ajandaa lamaan kanarraa ajandaa sadee kana babal'ina irra dubbanne warri miidiyaa waa'ee keessattuu barattootaa kana please adara irra nu jabeessa warri diaasporaa jabaadha qabsoon itti jirtan qabsoo laaftuu miti fulbaana 30 booda everything is gone mootummaa haaroo qabna mootummaa mataa fi namu qe'ee irratti mootiidha so kanumaan nageettiin injaa fayyaanaata walii dachana Kata